አልቻልንም። ሞከርን አስለቀሱን፣ አልቻልንም። ስለዚህ እኔ እነዚህን ሰዎች አንድነትና ትብብር እያየው ወደ ልጅ ወገን ኦሮሞ አከም በረዱም። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ለማሸነፍ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሰብሰብ ብለው መምከር አለብን። አልቻልናቸውም። ከምሬ አልቻልናቸውም። የአንበሳ ማት ወይ ዋንትያ ማንትያ ፈይሳ ለሊሳ መርደሳ ገቢሳ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما عركفوني أكم جرتن نجاك أبداني جرتو هندي ناتشو سلام ناتشو بيت سبوتشين تت أدراتشو علمتنا لينكت واو سعيد وربابو الشالا إجازة مالون ده أي مسكين ناتشو አልቻሉም። እነዚህ ሰዎች አልቻሉም። መቼም እንደዚህ ነው ነገሩ። አኩማ አርገተኒ ጋ አልቻሉም አልቾም ደደምኔ እንደንዳማኒ ጀርኩኒ ነው ጀቻ ጅሮን ተተፊ ኢንሻአላህ ከሱማ ኢንሻአላህ እንጀፈኖ ኪኒዮምዩ ማኪሽዬ ሹጉጢ ኦሮሞ ባሬዱኮ ዱቡሽቡሼኮ ሲምቦ ቀቤቲኮ baga gammadde baga ra'ante baga rabbiin injifanno siin kenne siin jedha shi bareedduu ko siin jaalladha maakishiyye bareedduu ko hangadin jenne hanar kallaanne si jilbeeffachuu tuktukii kee iddee waggaa meeqati sirratti gubuu akkati manatti galtee teessuuf wallaahi hanakka kee kana cimtuu har'allee boorullee itti fufisiin jedha fuulduratti inshaallah wallahi fuulduratti maakiyyee abshir wallahi yaa rabbi yoo jette yoomuu rabbi si faana jira wallahi laazim hiyyeessaaf rabbumatu jira miidhamaaf yoomuu rabbumatu jira wanta ta'eefi tuktuukii kee gizee meeqa wallahi hangaraa nama nyaatu tuktuukii meeqa jalatti guban hanarraa miti han eengaddaa miti hanqabsoorraan qabdee isheen jechuudha. tuktukii ishee gubaa ufanii as ga'anii jechuudha. Eengaddallee sababa gaafa mubaarakiitti jalaa gubanii jechuudha. Abshir ammallee fuulduratti eegaa akkuma beektanii Itoophiyaa miti Itoophiyaan geemii isheerratti afaan ingiliziin illee nafne jechuudha. Ingiliziin illee nafne Itoophiyaa bichaa tootee homaa miti. Walumatti qabaa Itoophiyaa bichaa tootee illee homaa miti. Itoophiyaa irra darbeeyyuu amma ingiliziitti amma xaaliyaanitti. amma ingiliziitti amma xaaliyaanitti afaan ingiliziitiin darbe amma immoo maayinni gosa gara biraas warra akka hidhii keessa waa gashatu kana warra gugurraachota kana isaanillee hin nafne jechuudha. Itoophiyaati achitti Itoophiyaa ma keessa bichaa tootee illee bareeda. Kun hundinuu ishee irratti waamame afaan ingiliziitiin mururuu beebee kaakoo maaliin godhariin beeku aslaasan anillee dabarsa silaa akkasuma jedhe akkas jedhee darbee zeenaan aljaziiraa irratti darbee masaggabamee jechuudha. Nabiraa nafiinaa jedhanii afaan ingiliziitiin dabarfatan kun hundinuu maakii bichaaf nam tokkoof Amerikaan hundi waamame nam tokkoof yaa rabbii gooftaa kookin maa isaanii jarri anu maqaan jira naaf hin galuubbo namni lafarratti nafne jechuudha. Geemii tokkittiif kanarratti maakii irratti hawaamamee jechuudha. Afaan ingiliziitiin dabarfatanii gajarri keenyi kenna rabbi isinii kenne waan gootanii qabda. Rabbiin namaa kenna jaalalas. Abshir maakish baga gammadde wallahi baga gammadde akkasirratti afaan ingiliziitiin darbee xaba nam tokko irratti Itoophiyaa daangaa darbanii daangaa ce'anii ufanii sirratti akkanatti itti agarsiiste waaw diina garaa guutuu maqaa rabbii wallahi baga gammadde baga milkoote injifannoo yoom ijoolleen keenya ufii keessan akka barbaaddan wal godhaa diinaaf yoomuu dhugaa rabbii wallahi laazim
diinaaf dabarsitanii waliin naajitan ofii keessan akka barbaadan gaafa diinni immoo dhufummoo akka kanaattiitiin sinumaaf maqma keessaniif wallaahi diinaaf yoomuu dabarsitanii waliin kennina ofii keessan akka barbaadan ofii keessan akka barbaadan waltumaa walgalgashaa akka barbaadan garuu isa daangaa sinitti ce'u itti agarsiisa akka kanaatti isa siniin aadatu isa sin xiqqeessu isa siniin malee ooleen bullee kana wayii keessan jechuu oromummaa keessanii saggassin dafacuu barbaadu oromummaa keessanii isa maqaasin xureessuu barbaadu karaattiin kennina akkuma kana barreetti cufaa yoomu dhugaa rabbi likkiitti agarsiisa wallaahi heluu dhugaa rabbi heluun kuni xaba oromoo biraa takka hafeen beeku garummoo kan maakii irratti seenaa galmeessee jiraadhu umurinuu dheeradhu siin jenna jabaa abbaa jabeeffadha gooticha Hararge waaw namatti tola dhugaa rabbi kana fakkaata gamaa kishee ko baga gammadde siin jedha ittaansee immoo Sumayyaan xaba isheen taphattu takka ammuma kanallee Yemani sanaan jira jettee kaatee nan qalladaa jette haadha mana Saayidoo argeen jira jechaa jirti garuu dhugaa rabbii nama gaddisiisti amma yoomiti Saayidooniin jedhan Saayidoon waa ani Sumayyaan gootettu ani hin beeku Sumayyaan ምን አስቸኮለና ሩጥ ከደካ አረብ ምታገቡ አገፈዳን እሺ አስቸኮለ እኔ ለሰይድ ብቻ ሳይሆን አሁን ሰይድን የምታግዙ ሰዎች ማለት ነው የምር አላህን ፍሬ የምትሉ እናንተ ራሱ አላህን አትፈሩ ሰምታችኋል ገና እንደመጣው እኔ ሲፈልገኝ ብቻውን አይደለም ከሚስቱ ጋር ሲፈልገኝ የነበረው ብቻውን መጣና ፈለገኝ ውሸታም ወይስ እንዳይደብረው ውሸት ነው አብረው እንድታድር ነው አትፍርም አላህ እውነት ነው በቃ ወንዶች ታከብሩ አላህን ፍሬ ወላሂ የማትወዱኝ ወዳችኋለሁ ለማንኛውም የቀረውበት ምክንያት አረባ ጋር ስለመጣ ነው ባጭሩ ማለት ነው በተረፈ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ አመዛዝናችሁ ብትፈርዱ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ እንደፈለገ መሆን አለበት እሷ ስለወለደች ብቻ ታስራ እየተቀጠቀጠች ምን እያለች መኖር አለበት ለምንድን ነው ማለት ሴት ልጅ ሁሉ ጊዜ ተጨቆና የምትኖረው ለምን ኮሜንት ላይ በጣም ብዙ ገብቼ ሳይ ትንሽ ነገር ካረኩ የምትፈርዱት ተይው ልጁን እንደዚህ በይ ልጁ ምናምን ትላላችሁ እሱ ግን እንደፈለገ ሲሆን ምንም ወይኔ ሰይድ አንተ ምናምን ትላላችሁ እኔ እኮ ልጅ ነው ያዝኩት ልጅ ሁለት ልጅ የሱ እኮ ናቸው ሁለት ልጅ ይዤ ያለው አመት ሙሉ አዳማ ከሴት ጋር ታጅቦ በሴት እስኪ ሰይድን ከሴት ውጪ ቪዲዮ አምጡልኝ አሁን እንደው እዚህ ራሱ ከጀርባ ሴቶች አሉ Hanishen jettu aga soba guddicha jechuudha. Itti haasofte garuu itti haasofte. Ansaayidooti waatu isteetti yoo ta'e malee amma yoomitti. Dubartii garbira gaa dhugaaf haa ta'u diraamaaf haa ta'u walii wallaallee kanas bira gaa hin milkaa'u. Kanas bira ga'ee odeessa hin milkaa'u. Maal gootee jedhayyuu Sumayya maal gootee jedhayyuu. Inni ati haadha manaa wajjin na barbaadee jettummoo si barbaadu haadha manaa isaa wajjin maal taara yoo si barbaade. Amma yoomitti inni ati taphattu dhuguma baga siin jedhan bagallee si abaaran dhugaa rabbii baga si abaaran maa siin ga'u sin duffisiisu ati ilmaan isaa baatte miti walii nyaattee taati innati walii gadi baattee joortu kuni ilmaanuma isaati miti haa ta'uyyuu akkamiin ati nama abbaa manaa kee abbaa ilmoolee lama akkam garaan akkamiiti amma yoona kana lubbuutti qaxafteetti mi'eessitaati. Ammayyuu waggaa lammaffaa fixxee ammati koo waggaa tokkoffaa fixxee lammaffaa keessa seentee jirta maddee isaa akkas gochuu jalqabdeeti jechuudha. Har'a miti waggaan hayyuun itti fi Saayidoo wal fuudhaniyyuu waggaan isaanii itti walii kan isaanu har'a ji'a meeqa. As deemta achiin jira jetta as deemta amma musanaan jira araba biraan jira akkasi biraan jira amma yoomitti isaaf gamee bara. Kanas iddee isan barbaanne maa isa biraa haftee ati jireenya kee hin jiraattu innis jireenya isaa jiraatu maaliif iddeen deemetti fuuldura dhaabatteetti dukkaneessitaati bakka inni dhaqee dhaabbatu maa dhaabatte ati yoo inni tokko bira ga'e dubartii kana bira ati iftaan kaameraa qabattee bira jirta maa inni faana irra fiidduree atoo jibbite isa soo hin barbaaddu maa biraa naftu bultii isaa jiraatu bakka hin barbaanne miti atis bultii kee jiraatu innis bultii isaa jiraatu maa biraa naftu dhaabatte. Amma yoomitti inni faana irra fiiddu yoo isan barbaanne yoo isa jaallanne maalirraa fuuta
maaliifattee dubartii inni akkasii nama sinii ta'u miti ati sii ta'e miti ani ilmoollee lamarraa godhattee baattee deemtu hinaafan mataa si nyaatee waggaa tokko muluu kana gubaa jirtu sii ta'e jennaan miti otoo siin taane qaata deemte bira sii ta'ennaan miti isa kaaniin immoo akkamiin siin ta'u jireenya kee balleessuuf jireenya kee akkas gochuuf amma yoomitti innitti duubarra deemte anoo wallaahi dhugaa rabbii gizee tokko saydoomtu iyyuu mana quraanaa gala haa galu dhugaa rabbii mana quraanaa gashanii itti qaraasisu saydootti iyyuu itti qaraasisu dhugaa rabbii qallittiin biraa naftu akka inni fuudhuun barbaaddu ufiishee itti sin deebitu akka kanatti lubbuutti qaxaftee nutti kofistee ammoo rumaayyuu dubbachuu nu jibbisiise ani qaata dhiisee iyyuu dhugaa rabbii akkasumatti ilaalee man bira darbayyu jecha isheen jette na aarse jennaan hin fideeyyuu har'ayyuu dhugaa rabbii kan isheen sobdu amma innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun amma yoomitti jedheen amma yoomitti innati diraamaa kana hojjetaa haftuu jedhaan dhugaa rabbii saydoo rabbiin biddeena furdaa si haa baasu dhugaa rabbii duraan dursa mee mana quraanaa deemiiti bakka itti qaraasisan atoo deemsisanii dhugaa rabbii saydoo kana waan irra jiru irrumaatii irraati haa deemumi waa irra jira saydoo kanarra nagaas miti kana bira si ga'ee milkaa'u yaa jamaa ammallee araba bira ga'eellee milkaa'ii nafe itti taphatti qaallittiin kunoo engadde akka boolee keessatti kunoo akka dhaabatutti akka ija babaasu kun yoo dhufe ija babaasa makiinaan tokko dhuftee bira darbitu iji gogee hafe qa jedhee jechuudha iji gogee keessaa ba'uuf isa bichaa miti yasuufillee jira faanarra yasuufillee qobaatti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbiin gooftaan wallaahi musiibaa gaddisitti jedhe kana sayidoo rabbi sirraa olaa qabu dhugaa rabbii nama gaddisiisa dubartii arge malee dubartii akka kanaa cakkanyummaa kun otoma itti deebiteeyyuu ani hin beeku dhugaa rabbii otoo itti deebiteeyyuu kana wajjiniin ani sodaadha an takka dubartii akka kanaa arge hin beeku maal dubartii garaan namaa naasuu namaa hin qabne amma yoomitti nam tokko itti agarsiise bite iddeetti agarsiise kalas deebee iifatama godha waan dura balleesse yoo ta'e balleessaa isaatii yoo ta'e siteetii isaas yoo ta'e agarsiiste te kaate otoo oromoo kana ta'e qaata miskiina wallaahi yaa oromoo kana wallaahi itti taphatte maqaa rabbichaatti itti taphatte amma ammoo sanaan jira jetti akka inni deemuu fi argitanii sanaa gahee mani mitiire achin jiraa jetti akka inni deemuu barbaadde gaa ammas anoo namicha kana gadaa badhu jedha namicha kana wallaahi laazim namicha kana rabbii haa qayeeshu malee miskiina wallaahi rabbi እሱ ከጀርባ ሴቶች አሉ የለም ምን እኔ የራሴ ህይወት የለኝም እኔ እያገባሁ ከወንድ ጋር እየዞርኩ ነው እንደሱ የምፈልገው እኔ ወንድዬ አግብቼ ቢሆንና እኔ አግብቼ ፈትቼ ይቅርታ አድርግልኝ ብለው ኮመንት ውስጥ እርግጠኛ ነኝ በእኔ ነው የሚፈርዱት ሴት ይዞ ሱመያ ይቅርታ ሲል ወይኔ ሰይድ እንዴት እንዳሳዘንከኝ ኧረ አላህን ማለት ብዙዎቻችሁ አላህን ፍሪ ትላላችሁ እናንተ ራሱ አላህን ፍሩ ሴት ለሴት ልጅ ጠላት ናት የሚባለው እውነት ነው የምትወዱኝ አላችሁ አውቃለሁ በጣም የምታከብሩ ጠላትነት አንቺ በዚህ ነው አለሽ እኔ እዚህ ነው አለሽ ብለህ ብትዋሽ ነው ጠላትነትሽ በፊት ለፊት እንደውም ከኮመንት ይልቅ በውስጥ መታችሁ የምትመክሩ ሱመያ እንደዚህ እኮ ነው የምትሉኝ አላችሁ አላህ ይስጣችሁ ግን እንደዚህ አላህን ፍሪ ሰይድ እንደዚህ ላንቺ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ አይነት ወንድ አይገኝም ኧረ እባካችሁ እንደዚህ አይነት ወንድ አይገኝም አይገኝሽም ኧረ ቢስሚላህ እኔማ በቃ እንደዚህ ወንድ ይሄ በልጣል ወንድ ካገኘሽ ለምንድን ነው ቂጡ የምትዞሩ እሱ ያ የቆመ ቦታ ሄደሽ ሴት እሱ አይሆነልችም እሱ አይሆናችሁም ብለሽ የምትንጫጭ ለምንድን ነው ታዲያ ለምንድን ነው ስለወድ አንቺ ልቡን ስላወቅሽ ሁለት ልጆች ይዘሽ እንደዚህ ጨከነሽ እኔ በዚህ ነኝ ትላለሽ ይሮጣል ይሄዳል እኔ በዚህ ነኝ ትላለሽ ይሄዳል ይሮጣል